سجال ديرانيس أجلسه أنا سيبول فتح أنا سيهورا تراكم قب أمتك يمو أنا سر أمن سيسا إرجع نجالة تيوانا سيقافت هندنا غوتا سكالين كونجرو كيفتي جرا ندعامو وانا سيقافت كيف وانا سر بربادو نافغوتا Wee si jaaladha akkasilaanii abbaa manaaf si barbaada miti ati waan jette dhaga'uu baay'ee sila eenyu dhaga'u. Namni ana si caalu jira. Wanni ana si caalu jira. Amma fakkeenyaaf sa'aatii kanatti bakka namoota akka waa'ee makiyyaada yoo ta'u waa'ee makiyyaada yoo deemu waa'ee bakka hojii mayyuu hojjechuun dandeenya. Amma sana maali? Koy Jamal. Jamal isa hojii kuma jira warri kan jirri ilaan kan obbolaa kootii hunda mukkeetti qabee jaalala keessi si hubadhaan. Kanaaf wanni ana si caalu ni jira biyya lafaarra. Injiru takkatti ni fi. Kottuuti gadi bu'i tiktaakii keedatti kenni keessaan. Tiktaakii maali? Akkaawuntii tiktaakii keetii kana naa kenni. Koy Jamal. Abdi. Miyootii qabadhu. Video baate. Baasiin naannoo jiraate naalaaluuf manni naalaalee jiraasi maa kunnu jettanii. Miyootii qabadhaa jaran dubbiin kan gatina. Akkaawuntii tiktaakii keetii. Mubee asumarra ta'ee dawwalee yoo mucayyoon lakkoofsa kana kan kenne koodii jechuudha. Mucayyoo nama biraata rabbii as jirti Dubaay isheerra koodii isheetiin si kenna. Isheerra dawwalee ka'ee isheen innaa seenuuf yoo si kenna malee rabbi si kenna. Kudhan hin deemne gadi bu'ii keessaa na dubbisi kunoo lakkoofsa sinaa kenne nan dawwalaa fi amma koodii irraa fuudhee tiktookii keetiin yoo dhuguma natti kentee tiktookiin kee amma natti gala ta'e dhugumatti lubbuu kee irraa kentee tana jaallattee jechuudha. Si jaalladhee jira. Achina qabaa jette yoo ta'e immoo diraamattii fashalteetti nama biraatiif fakkeenya taate. TikTok yang kami seji rai waan qabdu guutummaatti amma naksarra. Facebook kan qabu. Ayyee tiktaakii kottu qaba gadi bu'i natti kenni lakkoofsatti hin baname. Wana haay siin jedhe yalla gadi. Naa kenni lakkoofsa naa barreessi gash akkaawuntii isaa miidiyaan irratti. Lakkoofsatti hin baname. Oromi fambeek famjayyoonaan yaani dawwaleeti diine koodinaa kenne yoo jedheen malee. Silaa miidiyaa teessee inni silkii biraatiin itti dawwalaa sitti naasaa inni itti dawwalu asuma teessee itti naasaa. Rabbiin dawwala sitti. Ayyeesh. Dawwali koodii lakkoofsa naa ergi koodii akka inni gaafatu nan godha ati immoo koodii amma sirratti dhufe kenni jettee dawwaltaa. Dhaggeeffadhu mubee yeroo tokko nuti kan dhaggeeffadhu. Warri kun jiddu keessaan waa'ee jaraadhee sigaa miyootii qabachiiseera Dr. Jiitu miyootii qabadhu nam tokko seenaa dhiifamaa wajjin. Jiituma kana miyootii qabadhu jira rabbi. Qabatte hunda namaa miyootii waliin jira amma anaaf sii toliin haasaara. Jiitu miyootii qabadhu jiitu miyootii qabadhu. Miyootii qabachiiseera. Lakkoofsa akammaa waan hin jedhe qofa gochuudha akka nama jaallateetti uummata irratti sinna ganamoo anas si gana. Wanni kun barnoota ummataaf taati moo anaaf taati? Ati yoo gowwoomsaan dhuftee jiraatte akka ummanni keenya hin gowwoomfamne bartee galta. Ummata kana hunda eeyyisiiftee bilookii godhamtee hin ari'atamtu. Sigalee? Ana takkatti kana biraa baay'ee bitanii amma dhaggeeffadha akkasinitti ahim walii qabamtee jenni maaltu naa qabe siilaa wayii maal keessa seene seetan? Biiftii koo lakkoofsa atamma waa'ee koomentiiniisi. Dhaggeeffadhu walii agallu dhaggeeffadhu. An miidiyaa kanarratti jireenyi keenya sila akka dhuunfaati miti. Arsitu jiraata malee miidiyaa kanarra hin jiraannu. Kanaafuu lakkoofsa kosii kennee naaf dawwaltee laayifii kee cuftee baatee naaf dawwaltee anis ishee bira silkii lama qaba. Ishee bira dawwalee naaf koodiin seenu si kenna malee asirra ta'ee maafaan kennaaree sila maaliif kenna? Asirratti isin kennu akkasii jedhee dhaggeeffadha mastaanaan lakkoofsa ittiin baname ofanaa kenniiti akkaawuntii miileenaatiin. No, kiyasi kenna. No. Kiyasi kenna. Ishee bira inna dawwalte gaafatu isheen waan Oromiffan beeknee fi ani ishee bira dawwala. Dhaggeeffadhu ani sitti naasa'u na dhagahi bareechiti. Akkasuma waliin taggaana taanaan ituma wal fuunee booda na sodaachisaa ta'a. Lakkoofsicha yeroo naa kennite loog jedheen irra seena yeroo irra seenu koodii na gaafata. Kunoo koodii na gaafatten siin jedha namni illee si amanu
Sigale namni na sana jiru. Kulo account si dabarsitee kennite jedhee ilaalcha wayii godhata. Sigale kanaaf ummata irratti na saalfachiisini account kee kana narka garchiiti. Kuno ummata dhuguma na jaallatti jedheen ummatatti. Nade wali tun kesani samboda ani ko disi ke dim iyo grada wali samboda debi te speaking no Mube takadubadu. Oy Jamal atamma gadi buuteyyo boletti lakkoofsa ittiin baname yeroo naa kennite ittiin dabaluman irran seena takkire yeroo live seene ichufi bayi wajuman demna anis lakkoofsa ko sirga live ichufi tini na randa wali tanis live akka bitachuu faree buyiiti atrakkoon qabu minuutiin godhata jalaa dubbatanu anaaf si keessan finna buyi minuutiin qabadhaa sin dubbatu. Yalla boy kesana dubisi isin dubadda bakka waan bira hamaa sina seena waan irrage isin ittani ma murti qabadde kari isin dubadda isin dubadda Wani mube ani osuma isin dhageessuutiin dubbachuu fedhe. Paaswoordummaan isiitu bari amma yoonuma fuutee ogisee si bira dhufte tarii cufaa ta'u malti paaswoordiin siitii harka nama biraa jiraachuu dandeessi. No, Jamaico, yo chaliftan irra wayya. Dhugumatti yoo isin akkaawuntii isinatti kennite na jaallatteetti waan adda baafatu qaba namni isinii gareera na jaallatteetti awwaanan isiniin jedheefan qaba umurrii deemsa kooti kun hin tolti isinii garee naa obsa Yalla buyi deebitti na seeshiyaa. miidiyaa ofii akkasitti namaan kennu nama jaallatuuf kenna. Akkatti kennu ni jira mube iccitii jiru. Ani yoo si kennuu fedhe. Anis nan beeka. Sani nan beeka. Miidiyaan lubbuun caaltu. Lubbuu kiyyaaf deema taanaan namni lubbuu kiyya taajoo taanaan miidiyaa guddaa iyyuu bareedaa kenna. Lubbuu kiyya argachuu barbaada taanaan. Ni gadeera. Naa obsa. Obboleettii koo sin eegaa jira. Yalla mana obsinee teenyee dhaggeeffanna mube. Sa'aatii gubuurraa buutu siin. Nuti teenyee waliin haasofnaa deemaatii xumuraa kottaa. Live cufu obboleettii koo dhaggeeffadhu. Sagalee isaa moo'itii godhata sirkii biraatiin siinaa saa sagaleen isiinaa saa nu dhaggeeffa. No live cufi deemee samboda erga xumuree booda deebinee dhufnaan jiraachuu. Samboda dhufee sinitti ma live yaa. Live bira taa'e siin naa saa ubbata sagalee waan naa saa nu dhageenyu sirkii biraa qaba. Live yaa cufu tiriin. Anis lakkoofsa kun ergaaf Amma sagalee dhaga'uu malee bar namni kun dhiiraa dubartii Yoo live cufe malee jaalalli keenya kun hin hafa miti. Jaalalli keenya hin hafa jechuu kote hin ta'in ani kana gochuuf immoo live asis silaati waan jettu aan godhaa jira miti waan ati jettu walii galaa jira miti anas waan jedhaati walii galuu qabdu. Wanti asirratti jammaran asumarratti haatu muramu. mubee viidiyoo ba'uu maa sodaatte isin? Viidiyoo baay'ee tureef. Dhiira dubartiidha akkamii beekamaa? Viidiyoo ba'uu baatee turtillee dhanni. Viidiyoo walaa agarreerra arguu argineerraa warri hin argines haa argu. Okay. Nutillee hin argine jechuudha. Nutillee gaa manguddoo taanee mubaarik kana. Silaa nama biraaf na gurguraa jirta moo siif? Giftii koo tamma Akkasi bitu hin jiru. Korsana kennita moo naa kennitu? Wanti jirta kan viidiyoo namni jedhee mara eenna namni tokko viidiyoo abaatu jedhu adeemte isaan. Amma lakkoofsanaa kennumeera dubbinni meera jala duubatti Warri gastii kanarra jiru ani nama biraan beeku hamma waa bituudhaaf karoora qabu hin jiru yoo baatillee uumaa. Elaa jara keenya dhaggeeffadha. Mucaa kana wajjin dubbii guddoo barbaaddu. Erga dubbiin dhumtu jette karaanan jedhe suni karaa gaariidha. Innuu walii galuu danda'an jiru. Dubbiinuu dhumatti. Akkamitti dhumatti? Laayivii cuftu malee lakkoofsa koo siin kennu jedhaarti miti. Silaa kan na jaallatee siin dhalati. Ani ammoo of jaallachiisuudhaaf akkana gootu taanaan piraankiidha jennee geggeessinee jenna. Yoo ammoo akkuma jedhame Uummanni nuukaata piraankii jechuu jammare jala kana. Qoyyaa. Kanaaf natti isaa tokko. Boriifuu kan kana jaalatu ni mudachuu danda'a. Kanaaf waan si mudate furmaata akkatti goonu ilaalaa deemu gaarii. Obboleetti lakkoofsa naa kennite moo haasaa gabaabaadha? Lakkoofsa naa kennite moo naa kennitu? Yoo live cufu baatee kaati atis keessan xumuree deebina hojjetti. Yoo live hin cufne yoon ummata kiyyatti live hin cufne ummata live hin cufin jedhaa jiru. Ummata an kan ummataati jedheen sitti mee jalqabuma. Kan ummataati ani ummata murteessaan jedhe ummanni hin cufinii jedhe mana. Kanaafuu ummata caalta jechuudha. Kan ammaan
kan ulfaana kana nyaatte gaafa deesse machallaa nyaatte lan kan ammaanu ageesse kan ammaanu akkas ummata kiyya keetti dhaabattee qabde gaafa wal fuune immoo jaalala keessa naqattite ilmoo laalaltee kaate ummata kanatti anatti filadhoonaan jirti eessa abbaa kootiin gala. Aha, ani maafan si jedhare si jaasitti dhufee akkana. Seerra uummatannaa caala. Seerra uummatannaa caala. Uummanni cufin jedheera. Uummata koo naa kabajamu naan kabaju jalqaba. Addas boris seerra uummatannaa caala. Bareedaadha sambe. Kanaafuu. Laa sagalee ku sirreesse. Ani sagaleen sirreeffadha. Baay'ee lafa biyyaa garaa keessa Isan keessa waan biraatu jira. Waay isa dhibuuti qabadhaa ture eenyummaa yoo jira kaasaa ture. Anaaf isii qofaa jira anaaf isii sagalee sirreeffataa. Ayyee. Mubee hojii walii galaan jiru maa fooloo na gootanani maal gochuu fooloo na gootan simmoo maal si na godhu fooloo nan godhina takkattiin keessan barbaadu fooloo keessan achirra rakkasa. Atamma giftii koo lakkoofsa kee buutee naa kennitamu naa kennitu. Yoo na eebii cuftee keessan xumurree walii gallee waliin haasofnee lakkoofsa kootii siirkee. Yeroo laaltu ani nama 1800 nama 350 irratti eegalle 1800 nama 1800 dhaga'uu dhiise si qofa dhagahee jaamaa ta'e bareedina kee konkona kee kana laalee kottee kee kana laalee nama si duukaa harkifamee deemu sitti fakkaadhaa? No. Namni tokko namummaa dhammadii bishaan yookiin mutuu wanta jalqaba uummata Oromootiif kabaja qabaachuu qabda tokko jedhu. Uummata keetu manna Oromoo abbaadhaan Oromoodha jettee haadhaan malee naannoo ta'uun kee. Jalqaba uummata Oromootiif kabaja qabaachuu qabda tokko jedhu. Hordoftoonni koo an ijoollee jalaatiin argine maa yeroo asii arrafamu asii immoo narraa duulan hin argine? Argite moo hin argine? Ijoolleen kennamu. Akkamitti garaan keessi danda'ee foon haadha kootii rabbi naa nyaachisu sin jaalladhe naa jette garuu akkamitti dandeessee akkamitti biraankii hojjetaa rabbi foon haadha kootii naa nyaachisu sin jaalladha si wajjin hin jiraadha jedhaa si wajjin jiraachuufan si jaalladhe naan jedhaa deebiftee immoo lakkoofsa kee naa kennuun sitti jabaatte yoo ummata kee miite malee yoo ummata kee jibbite malee yoo ummata keetti mana cufte malee ulaa cufte malee lakkoofsa siin kennu jechuun kun maal ta'a? Gaaffii keetiiti kaa yoo akkaawuntii keessa kennu baadhee hin amanu maaliin godhu kana jettee asumatu kana keessan asii malee si jaalachuu kootiin kakadhee jira. Na jaallattee kaatee xiqqinaan qabda jechuudha xiqqinaan qabaarte. Adii akkoo ammumaan tana gana walii galillee odoon xumurree oduma waliin haasofne oduu waan tokko hin jedhee oduma steppi tokko erga na jaallachuu keen baraa lakkoofsa ittiin bantu kenni. Nama ka jaalatan ka beekan akkaawuntii kennaniif qofa miti. Wantoota hedduudhaan ati xiinxaluu fi ati namni lubbuu kee dhufee egaa jaalala jechuun lubbuu jechuudha qoy. Jaalala jechuun ana biratti lubbuu jechuudha. Ati namni na jaallattee nyaadhu natti hin tolu, dhuguu natti hin tolu, qobaan ta'a, qobaan rafaa, qobaan ka'a, na keessa deemaa jirta. Maal namni jettee akkaawuntii kee kennuu diddi. Eka ammallee barii waqtiin si jaaladha. Ennaa deemus, ennaa ka'us, ennaa cisus, ennaa nyaadhus suma yaada sammuu keessas matu buutee gara bakka qaama ka'u keessa maraa keessas matu ol gaddeemu. Dhugaamu. Of kennitanii ani koo hayyoonni tokko maal jedhu of kennaniiti dubara namatti ergan yeroo jedhanu soban seeya hadhan milkaneeffadhe. Ani amma du'eera baqqaan. Ani amma du'aa koo deemaa jira. Isuma dhuguma. Ati na ajjeeftetta du'aa koo deemaa jira. Ani namanu jiraachuu koo mee kottu nan jira haadha koo. Ni jirta si bira jirra.
Awanga ila wamba yejira dhaggeeffadhu. Nuyi qonnaati foonaadha koo ginaa nyaachisu itti kakattu akka isa jaallattu amannee turreedha tokko jedhe. Irra darbitee waan baay'ee akka ati fakkeenya hojjetaattu mul'ise beektaati. Akka ati waan ta'e wayitiif dhufte kan mul'ise maa inni. Jaalala kan miidiyaa irratti ibsattee kaatee dubbii kana dhudhus kaamsitu